Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota keenya walabummaa newsnetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu sinitti himna dursa matooti oduu. Barreessituu waajjira ayyuduree abaa'oo kan turte aadde Meetii Milkoo mirgi wabii eegamuufillee mana hidhaatti ittifamtee jiraachuun beekame. Hojjettoonni isaa dawaa barbaachisoo qabatanii gara Tigraay balali'uu dhorkamuu United Nation hime. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron gaagaamni Itoophiyaa raasaa jiru mariin akka furamu gaafatanii. Oduu yeroo kanaaf qabnu waliin kan isin waliin turuu ani galgalootu faatii amma oduu bal'inaan. Barreessituu waajjira ayyuduree abaa'oo kan turte aadde Meetii Milkoo mirgi wabii eegamuufillee mana hidhaatti ittifamtee jiraachuun beekame. Aadde Meetii Milkoo waajjira ayyuduree abaa'ootti barreessituu ta'uun tajaajilaa kan turte ji'a 9 dura poolisii Oromiyaatiin qabamuun mana hidhaatti dararamaa jirti. Aadde Meetiin ji'oota 6 oliif qorannoof himata tokko malee waajjira poolisii magaalaa Burraayyuu aanaa sadaffaa keessatti hidhamtee turuu isheen dabalata rakkoo fayyaaf saaxilamuun rakkachaa turuu ishee maatiin himaniiru. Ifaajee maatiin Aadde Meetii Milkoo taasisaniin qaamoleen mootummaa garaagaraa fi dhaabbilee mirga namoomaatti iyyatanii turtii ji'a 6 booda poolisii mana murtiitti dhiyeessus abbaan alangee himata banuuf ragaa walitti qabachaa jiraachuu isaa himuun yeroo beellamaa gaafatee akka ture maatiin maddeen keenyaaf himaniiru. Manni murtichaas yeroo qorannoo dabalataa poolisiin gaafate kufaa taasisuun dhimma ishee alarraa akka hordoftuuf mirga wabii kan eegeef yoo ta'u poolisiin otoo isheen hiikiin akka fi odeeffanneerra. Ammas turtii ji'a 9 booda maatiin Aadde Meetii mana murtiitti yoo himatan manni murtichaa dhaddacha Burraayyuu waxabajjii 21 akka lakkoofsa baashaatti yeroo lammaffaaf dhimma ishee ilaaluun Aadde Meetii Milkoo fi Aadde Liidiyaa Aliinooree wabii qarshii 3,000 akka hiikaman ajaja kennee turuusaa abukaattoon Aadde Meetii himaniiru. Haa ta'u malee maatiin qarshii mirga wabiif gaafataman erga kaffalanii booda waajirri poolisii magaalaa Burraayyuu aanaa sadaffaa ajaja qaama olaanurraa dhufeen akka hin hiikne jedhamne jechuun maatiirraa xalayaa fuudhuu akka dide miseensi maatii hidhamtoota kanneenii himataniiru. Haaluma kanaan ajajni mana murtii otoo hojiirra ooliin hafuurraa kan ka'e Aadde Meetii Milkoo fi jaallan ishee mana hidhaa turuuf dirqamaniiru. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda namoonni siyaasaa hedduun mana hidhaatti guuramanii kanneen carraa mana murtiitti dhiyaachuu argatan baay'een mirga wabii fi bilisaan akka gaggeeffaman manni murtii ajajullee poolisiidhaan guramuun kaampii garaagaraatti akka fudhatamaa jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Hojjettoonni isaa dawaa barbaachisoo qabatanii gara Tigraay balali'uu dhorkamuu United Nation hime. Balaliinsa deeggarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii United Nation jalqaba Finfinneerraa gara Maqaleetti taasifameen hojjettoonni isaa dawaa barbaachisoo ta'e akka hin fudhanneef dhorkamuu United Nationitti waajirri qindeessaa dhimmoota namoomaa beeksise. Dhaabbatichi ibsa baaseen balaliinsi adoolessa 22/2021tti taasifameen hojjettoonni dawaa farra busaa, dawaa dhukkubbii wayyeessu, dawaa onnee sukkaaraa fi dawaa bu'uuraa kana fakkaatan qabatanii akka hin deemneef waan dhorkamaniif hojjettoonni 2 hafuu isaanii beeksiseera. Hojjettoonni kunneenis dawaa kanneen adda kutuu waan hin dandeenyeef gara naannichaa imaluu hin dandeenye jedheera. Xiyyaarichi Finfinneetti saganta'iinsi cimaan mudate kan ture yoo ta'u qorichoota dawaa dhuunfaa fi laapitooppii akkasumas meeshaalee hojiin waliin wal qabatan akka hin fudhanneef dhorkamuu dhaabbatichi beeksiseera. Balaliinsa sanaanis hojjettoota gargaarsa namoomaa United Nation fi kanneen dhaabbilee idil-addunyaa irraa ta'an 34tu xiyyaarichaan fe'amee ture. Tibba sanattis tokko imaltoonnii fi qarshiin gara Tigraayitti qabatanii akka imalaniif hayyamameef doolaara Ameerikaa 225 qofa yoo ta'u kunis turtii isaanii Tigraayiif gahaa miti jechuun dhaabbatichi komateera. Kana malees naannichatti baankiiwwanii fi tajaajiloonni bu'uuraa kan biraa adda cituun haala cimseera jedheera. Mindaan hojjettoota mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaa tokko baatiiwwaniif kan hin kanfalamin yoo ta'u hir'inni maallaqaa kunis tajaajila deeggarsa namoomaa irratti danqaa uumuu ibseera. Rakkina dhaabbatichi hojjettoota isaa mudachuu ibsee kana ilaalchisee hanga ammaatti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhameen jiru. Caamsaa 30/2021 irraa kaasee naannoo Tigraayitti balaliinsi kamuu akka hin taasifamneef dhorkamullee mootummaan qaamolee deeggarsa namoomaa dhiyeessanii barbaadaniif ayyama adda addaa kennuu fi balaliinsi isaa adoolessa 5/2021 irraa akka eegale ibsee ture. Balaliinsi deeggarsa namoomaa United Nation Finfinnee irraa gara Maqaleetti torbanitti al-2 kan hayyamamu ta'ullee balaliinsa jalqabaatiin alatti mootummaa irraa hayyamni hin argamnes jedhameera. Tigraayitti erga waraanni eegalee kaasee jiraattonni naannichaa kitida 2.1 ta'an mana isaanii dhiisuun baqachuuf dirqamaniiru. Akkasumas jiraattota naannichaa keessaa kanneen harka 90 ol ta'an deeggarsa nyaataa akka barbaachisu dhaabbileen deeggarsaa himaa jiru. Namoonni 400,000 ta'an immoo deeggarsa barbaachisaa ta'e yoo hin arganne balaa beelaaf saaxilamuuf akka jiran sagantaan nyaata addunyaa beeksiseera. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron gaagaamni Itoophiyaa raasaa jiru mariin akka furamu gaafatanii. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron waraanni kaama Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru mariin akka xumuramu gaafatanii. Akka ibsi masaraa Faransaay irraa ba'e ibsutti bulchaan Faransaay kan kana jedhan marii bilbilaan ministeera muummee Abiyan waliin gaafa taasisan ta'uun beekameera.
Reuters ibsa masaraa Elsee wabeeffachuun akka gabaasetti qaamoleen hunduu gara dhukaasa dhaabuutti akka dhufan pirezidaanti Maakiroon gaafataniiru. Torbaanuma kana ture Ameerikaanis qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaa keessaa harka qaban alduree tokko malee atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra akka ga'an kan himte. Pirezidaanti Maakiroon danqaa malee deeggarsi namoomaa akka Tigraay seenu gaafataniiru jechuun Reuters gabaaseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF ibsa baaseen daa'imman deeggarsa barbaadan dabaluu himeera. Sagantaan nyaataa addunyaa WFP kuusaan nyaataa dhaabbatichi Tigraay keessaa qabu adoolessa 29 2021 dhumata jedhee turuusaa gabaasnee turre. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power yeroo ammaa Sudaan daawwataa kan jiran yoo ta'u achumaan gara Itoophiyaattis imalu jedhameera. Samantaan deeggarsi gahaan naannoo Tigraay akka dhaqqabuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf gara Itoophiyaa akka imalan dhaabbatichi beeksiseera. Mootummoota gamtoomanitti hoogganaan dhimmoota namoomaa fi qindeessaa deeggarsa yeroo balaa reefu muudaman Maartiin Giriifitis yeroo ammaa haala Itoophiyaan keessa jirtu daawwataa akka jiran ni beekama. Baatii Sadaasaa 2021 ture humnoonni TPLF buufata waraanaa Itoophiyaa Tigraay ture haleeluun jechuun mootummaa federaalaa Tigraay irratti waraana kan labse. Lola kanaan lammiileen kumaan lakkaa'aman yoo lubbuu dhaban kitila tokko ol kan ta'an immoo qeefii qabeenyarraa buqqaaniiru. Lolichi Tigraay irra darbee Affaarii fi Amaaraatti ce'uun lammiileen dabalataa kuma hedduun lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aa jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii jenna.